gochuun dandeenya keessa kan inni jiru. Koree hawaasaa kan jedhamu koreen hawaasaa kan hundaa'eef hawaasa dhiibbaa hawaasa irra jiru uummata isaa biyyee jiru warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uudhaaf hawaasa tokko kan inni ijaarame akkasitti miti kan jiru hawaasa biyya kana keessa hawaasa biyya dalaatti keessa jiru maqaadhaaf jira malee koreen hawaasaa maqaadhaaf jira malee koree waan tokko bu'aa buusuu danda'u miti gariin faayidaa adda addaatiin bitamee ta'uu danda'a rakkoo isaa mudate isaantu beeka garuu saba ofiitiif dhaabbachuudhaaf miidhaa saba ofii baasanii dubbachuudhaaf uummata biyyaa uummata sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaaf waan addaa wanti walirraa eeguun jiru abbaan danda'e gabba'ee sagalee ta'uu danda'a fedhiidhaan namuu jireenya qaba biyya kanatti jiru hedduu guddaa nama qaba hunda nagaan jira jireenyi mataa ofii jira sana bira dabartanii jireenya baqattummaa keessa dhaabbatanii mallattoo guddaadha kuni uummata keenyaaf fakkeenya gaariidhaan hedduu galatoomaa ulfaata waa baay'ee hawaasaarraa wanti jedhamuu danda'u jira an kan waan hin jiru har'a akka danda'amu koree hawaasaa tokko malee gargaarsa hawaasaa tokko malee akka danda'amu agarsiisee tokko gadi baatanii wajjin jira wal bira dhaabbannaa walumaa immoo jaarra hawaasa sirrii koree hawaasaa isa sirrii isa saba isaatiin dhaabbatu isa duuti obbolaa isaatti dhagahamu gudeedamuun haadholii gudeedamuun ilmaaniitti dhagahamu hinuma ijaarraa hin dandeenya wal gargaaraa wal bira jirraa jabaadhaa hedduu qabatudha.